Samira diriyaa uffadhe dubartii ta'e diriyaa irraa uffadhe dhiira ta'e isin qixxaa'uu hin danda'u osoo dubartii ta'e dhahee ofirraa deebisaa jira kun sodaa Samiraatiif waan akkas jedhe isinitti fakkaatina maaliif jennaan akka nama tokkotti ofirraa deebisa dhugaadha ofirraa deebisallee ofirraa eegallee jecha surree baafadhee diriyaa uffadhe surree baafattee sababa kiyya diriyaa kaayatte saa diriyaa kaayatte tokkoffaa Samira tanarraa jiraachuu dadhabne jette jiraachuu dadhabne anarraa jiraachuu dadhabde moo anatu sirraa jiraachuu dadhabe gaafa duraallee dhimma sin ilaalin keessa dhuftee galtee ayyaani waliin na tumtanii jechuu sababa sanitti akka lukkuu fannisanitti si fannisi dhugaa si hima nabaasi jettee ati warwaannan walii galtee goone sin tuqati jennaan waadaa ati seennan gassidhiise sila gassidhiisu tureeyyu amma ammootu deemtee dhimma sin ilaalle keessa dhimma kiyyaa fi ka'imaan dhimma sin ilaalle keessa maaltu si galche wannuma si galchee hin qabdu baratti laakiin ammoo na barbaaddu nan dhabdu yoo na barbaadde nan dhabdu faami anaa jecha dubartii taate diriyaa uffatte anaa jecha Samira jecha diriyaa ta'e dubartii ta'e diriyaa uffadhe anaaf jecha dubartii taate diriyaa uffatte yoo Samira narraa mure hin jedhin atiin xiqqeessitee ka diriyaa uffadhe jettee Samiratu narraa muree Samiratu iyyuu narraa mureetiniin garteen na balleessee kanaaf diriyaa uffadhe kan jedhin xiqqishoo hin xiqqeessitee jechuudha kan isitu narraa mure narraa albeen murte yookiin ammoo narraa galatoomi kanaafu ati gizee hunda waan sin ilaale keessa maal galta dhimma kiyyaa fi imaan keessa maal qabda imaan nama hin qabdu ajaa'iba waan nama ajaa'ibsiisu hedduu nama ajaa'ibsiisa akkam jetta sila faami Samiraaf jecha surree baafadhee diriyaa uffadhee surree baafattee sababa kiyya diriyaa kaayatte saa diriyaa kaayatte tokkoffaa Samira tanarraa jiraachuu dadhabne jetta jiraachuu dadhabne anarraa jiraachuu dadhabde moo anatu sirraa jiraachuu dadhabe gaafa duraallee dhimma sin ilaalin keessa dhuftee galtee ayyaani waliin na tumtanii jechuu sababa sanitti akka lukkuu fannisanitti si fannisi dhugaa si hima nabaasi jettee ati warwaannan walii galtee goone sin tuqati jennaan waadaa ati seennan gassidhiise sila gassidhiisu tureeyyu amma ammootu deemtee dhimma sin ilaalle keessa dhimma kiyyaa fi ka'imaan dhimma sin ilaalle keessa maaltu si galche wannuma si galchee hin qabdu baratti laakiin ammoo na barbaaddu nan dhabdu yoo na barbaadde nan dhabdu faami anaa jecha dubartii taate diriyaa uffatte anaa jecha Samira jecha diriyaa ta'e dubartii ta'e diriyaa uffadhe anaaf jecha dubartii taate diriyaa uffatte yoo Samira narraa mure hin jedhin atiin xiqqeessitee ka diriyaa uffadhe jettee Samiratu narraa muree Samiratu iyyuu narraa mureetiniin garteen na balleessee kanaaf diriyaa uffadhe kan jedhin xiqqishoo hin xiqqeessitee jechuudha kan isitu narraa mure narraa albeen murte yookiin ammoo narraa galatoomi kanaafu ati gizee hunda waan sin ilaale keessa maal galta dhimma kiyyaa fi imaan keessa maal qabda imaan nama hin qabduu jetta situ nama ta'ee irraa dhaabatee irraa na dhogguu danda'a ari'atu ofirraayyuu na dhogguu hin dandeettu bar imaan irraa na dhogguu miti ana ofirraa'u lubbuu tanteetirraa'u na dhogguu hin dandeettu dhugaa sitti hima kanaafuu maaliif kabaja ofitti hin goone maaliif kabajaa ofitti hin goone yoo sitti qajeelee ammas hin dandamu akka gaaf duraa warwaattee kas sidhiise san amma warwaatte osoo warwaatume waan feetenatti warwaatte gaafa harka kiyyatti si deebise waan si godhoodhu ni beekaa jechuudha kanaafuu namni irra guddaan Samira ajjeesaa nuun jedha ani Samira dadhabeeti miti ka ajjeesuu dhiisee wannan Samira ajjeesuu dhiisee na hidhanii fi sodaa hidhaatiif malee isi ajjeesuu dadhabeeti miti yoo dhiira taate meena ajjeesuu miti karaa ambayirra ni baataatam maaliif teettee of jajja mee ati karaa ambayirra ni baataa millattee na laaluu ni dandeettan ajjeesuu miti faami kabajaa maa ofitti hin goone faami baay'ee si kabajuu jira
وبايا نقوته تدرانو سديسي سبب يسيتي نما نتوم سن يجولي سن نتفيدة بزونه سن نتفيدة مجرم سن نتفيدة نتوم سيفتسن سبب وادا ولي قالتي حركة يبهو دبي ثم سن كفلتو دبي جت وفي ورواتة قلنا إيش لمو ستين دبو جت وادا سنتي بعد فيديو ورابي قدي سنجنن فيديو اللي ورابني akkanumatti nadhiisii nam tokkottuu nani mini anas boota dhimma kee keessan galu waa'ee ariifoollee keessan galu waa'ee ayyaanillee keessan galu waanuma kan kee keessa as boota hin galu jette har'a ammoo maal jettee dubbataa jirtare waadaan kenna suni situ diige gaafa si qabe waan si godhu ni laalla na eeggadhu si eeggadha walumaa galatti harka kiyyatti gaafa si deebise waan si godhu ni garta faamii harkuma kiyya keessa jirta waan narra kakoo jirtu sitti hin fakkaatin dheessee Samiraa jalaa baa gaafa duraatu osoo mana dheessitu gurra qabee si fuudhee miti akkasuma gurra qabee si fuudhu ta'a gara kaaniin imaan jechuudha ajaa'iba waan nama ajaa'ibsiisu tokkoffaa manni isiin keessa jirtu sun mana isiitii miti Samiraan na ajjeesee Samiraadha namni albeen naqaluuf lafatti na gangalchee jette ani osoo rabbii nagas carraa naa godhee si bira gahee inuma si ajjeesaami inuma si ajjees ati nama maqaa kiyya na balleesse mana kiyya cabsite jette qabeenna kiyya fudhatte jette osoo an qabeenna kan kee fudhatin osoo an si biran gahin akka nama qabeenna qabuuf goote Samiraan osoo muciyyoo tiyyan fudhatin dura qabeenna kiyya mana cabsite mana kiyya na saamte jette osoo ani takka nama walloluun dhugaadha waan jiraati nama wallolaatu man oola namni narra nama walloluun jiru garuu ammoo waan nama fuutii tana sinnaan jedhe osoo hagasan carraa rabbiin na tolchee si bira kaka'u taate albeesan akkasi sussuuqee mar'imaan kan keessi keessa gad harkise laa akkanatti harkise mar'imaan kan kee lafarra si diriirsaa ture iyyuu sila si waraanellee sin dhiisu mar'imaan kee lafarra si diriirseetiin akka indiin janaasa gubduttu janaasa kan kee gaazatti naqee si guba ture imaani osoo rabbi carraa na tolchee haga si bira gahe sun ammoo anaa miti diinuma kan kee kabiraati ati Samiraa jedhii anatti qaban ani garuu anaa miti osoo ana haga si bira kaka'u taate sin dhiisu kanin si nyaadhatti ruutan teessi keessaa baasee dhugaa si hima waan ati na goote ganaa sirraa kafaladha hin baane sirraa takkaa sirraan kafalanne sirraa kafalachuu ta'a gara daa'imaatiin ammoo daa'imateen as booda ijaanuun argitan miidiyaa kanarratti illee hin baasu yoo nama taatan narraa fuudha isiniin jedhe akkuma duraatti koottan narraa fuudha waan daa'imateennaa faamiyatillee sin ilaalu daa'imni ta abbaa argateeti malee ta dubartiiti miti dubartiin homarraa ilmoo irraa fudhatanii imaanee roorrisanii ilmoo irraa fudhanne dhiisi ati maaltu si galche waan si galche qabda ati moo imaan irraa hajaadha imaanee tana fuudhuu barbaadana fakkaate fuudhuu barbaaddaa mire siin taatu sunilleen hagaan as jiru sunillee siin taatu bakka biraa laalladhu malee nuhii miti namni laallatanii jaartii jalatti laallatan nama biraati ka biraa barbaadadhu ka jaartii isaa jalatti laallatan nuhii miti anas hima kanaafu yoo goota taate asba'i halaala taatee hin dhaadatini imaane atis Samiraan na ajjeesaan jedhin guyyaa tokko harkuma kiyya seenuu teetta gaafa harka kiyya seente ammoo akka boqqolloo ibiddatti waddanitti si wawwaddeetiin aalama fuulduratti baasee si garsiisa baaga sitti xiqqaatte osoo si qalanii osoo ibiddaan si guggubanii albeen si waraanuu miti ati albeen misilaa ibiddaan gubanii akka sibiila tumtuun ibidda keessa garagalchitee tumtee diriirsitu sanis sila akkasii si tuman ibidda keessa si garagalchanii imaane dhugaa si imaane ati akkamitti kabaja dhabdee mana kiyya na jalaa cabsite Samiraan jette hijaan tun hijaana keessa baatu miti abadan waan si godhu ni gartaan waan si godhu ni garta waan si godhu imaane ni garta walumaan as jiraanna barbaadutti jira haga guyyaarraan arganne malee inshallah rabbii wannu haa agarsiisu ganama galgala dalagaa isima godhee isima jala isima barbaadaa jiraan imaane ma barbaadu jira imaane garuu argatuu hin dandeenye akka daa'ima isii mana arabaa fuudhe sanitti isin tun nama guddaadha kanatti iyyiti mana arabaa san keessa fuudhee gadi baasuu hin dandeenye sila haga guyyaarraa natti dheeydu tureeshu ganda kaan irraa ganda kaanii dheessita yookaan mana keetitti deebite yookaan teetifuu jireenya gadadoo jireenya fiigichaa jiraataa jirta eessa nama maqaa balleessita maali maqaa na balleessitaan maqaa kiyya qaalii maqaa kiyya diimaa
na gurraachessitee jirtaati si gurraachessuu qaba bifa kan kee guutuu garteemi bifa kan kee guutuu cilee si deebisa inshallah rabbiin harkaan walna harka kiyyaa fi kan kee waliin nu hagayu faami ammootu akkuma innu jedha waadaa waliin gallee jirra eega inni waadaa kana jechuun waadaa afaanitti mi waadaa quraanaati waan kan kee keessa gongumaan seenu abbaa feete yooti wal ajjeeftellee Samiiraa ta'e nasitti dhiyaadhu rabbi jedhi na baasii tanuma takkitti na baasii aarifoonillee narraa dheesse ayyaaniin ani isii jecha si wallalullee narraa dheesse namni hunduu narraa dheesse rabbi jedhi Samiiraa tanuma takkitti na baasii as booda sitti hin deebi'u jedhee warwaatee gadi dhiise. Imaanee miidhama guddatu irra gahee mana yaalaa jirti miidhama kana ammoo situ irra gahee naan jedha namoonni hedduuni. Ani miidhamni sirra gahee hin jiru ufumaa uf miite malee namni si miidhe tokko nu hin jiru jechuudha. Haaluma sittu si miidhe malee wanni si miidhe tokko hin jiru. Inaayaa jirti mana ciisinsaa yookaan mana ciisinsaa mana yaalaa keessa mana ciisinsaa ciisu jirti imaaneen uf hin beektu baay'ee miidhamtee jirti baay'ee waraanamtee jirti kanaafuu fuulli isiillee baay'ee miidhamee jira kanaaf imaanee hedduu dhukkubsattee mana yaalaa ciisaa jirti sababa kana ammoo sababni sihii naan jedha namni irra guddaan Samiiraa namni imaanee akkana godhe sihii namni imaanee miidhaa kana ga'u irraan ga'e sihii maaliif akkana goota rabbiin sodaattu warroonni koomantiin illee naan jettan warroonni koomantii barreessitanii koomantiidhaan Samiiraa ati rabbiin sodaattu rabbii kan kee sodaattu rabbi sodaadhu miciyyoo tana galchiifi jettan dogongora isiin keessa dabartee fi waan isiin dalagaa turte waan haga guyyaa irraatti isiin kara keessaatii fi kara miidiyaatiin ol baatee naan jedhaa jirtu isinillee akka nama tokkotti akka daawwattoota nu daawwatu tokkotti anallee daawwatu isinillee daawwatu tokkotti arguu jirtanii ani rabbii kiyya sodaa dhabeeti miti maaliif jennaan ka rabbii kiyya irra natti aanu hin jiru jechuudha maaliif jennaan rabbiin haga sa'aatii amma jiru kana gahee alhamdulillahi rabbuma kanatu ammoo nama kanallee hinjifannu makanaawu akka fedhawu yoo ta'e ka na hinjifachiisu rabbii kiyyaani kaafira waan hin ta'iniif alhamdulillahi rabbii kiyyatti ni rabbiin illee ni sodaadha jechuu akka nama tokkotti kanaafu akka dhiiraa godhee uume ta dhiiran tahin ta maqaa dubartii ta ammoo akka dhiiraa naan jedhe maaliif naan jedhe jechisan jechi faamiin naan jedhe sun yeroo hedduu diinni hedduu waan natti roorrisuuf jecha Oromoo mata inna keessa ka lammi makiyya keessa namoonni hedduu na roorrisuu fi na cabsuu fi na miidhuuf yaalii yeroo hedduu narraa godhan ammoo dalagaa hojii rabbii kiyyaatiin jechuu dandeettii rabbii kiyyaatiin anumatu irraa haanee ofirraa deebisaa jechuu akkuma isin argitanitti kan haatellee kana miidhallee ka bultii xiyya diigellee akkuma isaan miidhaan narraan ga'anitti qarqaarsa rabbiitiin miidhaa isaan narraan ga'an san daran godhee anillee deebisaa fi jechuudha kanaaf faamin Samiiraan dubartii akka dhiiraati naan jedhe jechuudha dubartii akka dhiiraati kanaafuu rabbiin nurraa lafa haa kaa'u rabbi afaan nurraa haa qabu nuti afaan isii ofirraa qabuu hin dandeenyu rabbi afaan nurraa haa qabu naan jedhe suma rabbi afaan haa qabu malee an afaan kiyya duraanuu dhugaa malee dharan dubbatu jedhaati sheer godhaa biraan naagaa afaan kiyya dhugaa malee dharan dubbatu ani arraba kiyya dharaarraa of eega dhugaa dubbadha dhugaan waan dubbadhuuf jecha namarraa aane malee osoo akka keessanii shiraan kan namatti deemu taate daqiiqaa takkayyuu shirri na tarkaanfachiisuu hin danda'u jechuu faamiin hedduu natti dhaadate kaa ammallee hiikaan inni sababa Samiiraa diriyaa uffadhe jechuun kuni dhaadannoo addaati jechuudha dhaadannoodha maaliif jennaan ani dhiiraa miti yoo simballeessin jechuu isaati dhaadannoon isaa hiikaan jechi inni jedhee fi gochi inni dhaadannoon isaa wal faallessa fakkeenyaaf inni sababa Samiiraa diriyaa uffadhe dubartii tahee diriyaa irraa uffadhe dhiira tahee isin qixxaa'uu hin danda'u osoo dubartii tahee dhahee ofirraa deebisaa jedhe dhaadannoo guddaadha jechi isaa kun sodaa Samiiraatiif waan akkas jedhe isinitti fakkaatina maaliif jennaan akka nama tokkotti ofirraa deebisa dhugaadha ofirraa deebisallee ofirraa eegallee waan fedhe na godhuu hin danda'u ana waan fedhe isa godhuu danda'a malee kanaafuu dhaadannoo faami ani dhiiraa miti walumaa galatti yoo ani Samiiraa hin godhiniif yookiin ammoo yoo an Samiiraa hin balleessin jechuudha na fakkaata jechi isaa kuni kanaafuu hordoftoota daawwattoota kiyya anilleen qophii biraatiin ka isin deebuu taha faamiin na hinjifata ana faamii hinjifata
yookaan ammoo iimaanin irra oola anatu iimaan irra oola akkuma agartan isin martinu yookiin isin irra oola yookiin ana irra oola nama wallole tokko namu tokko injifata inshallah yookiin ana injifata yookiin isaan tun injifata jechuudha garuu dhaadannoon safuu diriyaa uffatee ilmi dhiiraa safuudha huccuu dubartii uffatee huccuu dubartii uffatee huccuu dubartiitiin ani dubartii akka keetiiti yoo sin balleessine jechuu isaati na balleessaa fi ni balleessaa walumaa